Harka fuune kabajamtoota guddaa shoo har'as isin barsiisaa isin bashannansiisa kan jedhu nama jabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Mee kallattiimaan naman isinii qabadhee dhiyaadhe sanatti hadabarru. Eessatti dhalattee? Eessatti guddattee? Amma sadarkaan irra jirtu maalidha? Saamu'eel Soorisanaan jedhanii barreessaaf daayirektara fiilmiidha. Kanan dhaladhe magaalaa Naqamteetti yoo ta'u, kanan guddadhe Sachuuttidha. Haalli barnootaa sadarkaa jalqabaas magaalaa Naqamteetti hamma dhumaatti jechuun amma kutaa 12tti kanan baradhe magaalaa Naqamteettidha. Sadarkaa barnootaadhaan har'a maalirra jirta? Hojiitti hojjechaa jirtu moo maalidha? Ulfaadho akkuma jalqaba si kasi dhaladhee kanan guddadhe magaalaa Naqamteetti yoo ta'u, jiraataa ganda duwwaa lamaan dirree dargii irratti fiigaa ijoollummaa achitti dabarsaa kanan guddadheedha. Barnoonni koo oolmaa daa'immaniidha kaasee amma kutaa 10tti mana barumsaa Kaatoolikii Yuunivarsiitiin baradhe. Isa booda haayiskoolii jechuun piriippaaraatorii magaalaa Naqamtee yeroo sana tokko qofa jira ture. Achittiin baradhe dan yuunivarsiitii kanan jooyin godhe bara 2006 jechuun yuunivarsiitii Dirreedawaa ture. Amma immoo addunyaa fiilmiitti as deebinee addunyaa fiilmii keessa jirra. Tole, galatoomii isaanii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessumaa keenyaatiin wal isin barsiisee deemnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana tura abdii godha. Saamii, ati daayirektara fiilmiidha. Mee daayirektara fiilmii erga taatee fiilmii meeqa daayirekti gootee yookiin fiilmii meeqa qajeelchitee sana keessattoo wantoonni fiilmii sana qajeelchu sana keessatti mudatan maal fa'a ture? Addunyaa fiilmii keessatti ergiin dhufeetii yeroo muraasa ta'us amma ammaatti naannaa fiilmii 3 irratti daayirektii paartisipeet godheera. Fiilmiin koo jalqabaan daayirektii godhe fiilmii Ergaaramaa jedhudha. Isa booda seenaa irratti asiisti godhee ifaa hojjaajima. Inni dhumaan dhiyoo kana kan eebbifame fiilmii Sinjooree godha daayirektii kanaan godhe iskiriiptii isaa iskiriiptiitii jiruudhaan dabalatee kan hojjenne. Ayyee daawwattoota keenya Saamii Ijuu wal barreerraa. Saamii, ati daayirektara fiilmiidha. Addumaan immoo barreessaa kitaabaa. Mee gara aartii kanatti akkamitti seenuu dandeesse? Aartiin kennaadha jedhee namaana. Gaafa isin jedhu aartii jechuun waama jiru tokko kallattii ittiin adda baasee ittiin ilaaltudha. Gaafa isin jedhu aartiin muuziqaa, aartiin gosa baay'ee jira. Addunyaa aartiitti dhufuu koodhaa fi wantoonni sababa ta'an naannoo jiraachuu fi haalaan feelooshipii keessatti dabarsedha. Tokkummaa barattoota kiristaanaa jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni nuun soosaayitii keessatti goonu karaa sanatti kan nu guddisu. So yeroo jalqabaadhaaf kan barreeffama eegalee aartii keessa kan eegalee jalqabaadhaaf barreeffamadha. Barreeffama kanan eegalee namna barataa kutaa 9ffaa ta'eenidha. Yeroo sanatti kanan barreessu maallaa walaloowwan miira koo jiran baasuu barreessuudhaan jechuudha. Jechuun yeroo sanatti wantoota natti dhaga'aman jechoota caalaa dubbachuu caalaa barreessuudhaan naaf wal qixxaataa ture. Walaloowwan barreessee harka caalu garuu nan ciraa nan balleessan ture. Isa boodadha gara barreeffamaatti kanan dhufe barreeffama sanaa asoosama gochuu aartii keessa gara sanaan dhufe. Yeroo jalqabaadhaaf kitaaba kanan barreesses bara 2010 irratti kanuma hojii wal qabateedha jechuudha asoosama sana kanan barreesse. So addunyaa aartiitti dhufuun koo soosaayitii makeessa wanta jiru wanta keessa kee jiru faashinii makee gara waldaadhaan garaagaraadhaan sochii jiru biraan jechuudha. Tole, Saamii, mee erga waan jiru waliin odeessinee finneerra. Mee gara fiilmiitti yoo si deebisee jechuudha. Amma hammaatti fiilmii meeqa qajeelchitee beekta? Walumaa galatti fiilmiin afaan Oromoo baay'inaan akka oomishamaa jirre namni keenya quba qabna. Gaafa isin jedhu akkuma walii galaatti waggaatti fiilmii 3-4 caalaa eebbisiisuu danda'an jiru. So gara addunyaa fiilmiitti muradhee ergiin galeetiin amma waggaa 4 akkas qofa dhareefu waggaata muraasa daayirektiin irratti xiyyeeffadhe hojjechuu jalqabe keessatti fiilmii 3 irratti daayirekti paartisipeet godheera. Kana keessaatti fiilmii koo jalqabaan daayirekti godhee Ergaaramaa itti aansee fiilmii Seenaa jedhu as magaalaa Naqamteetti hojjetame asiisti godheeraanii ifaadhaan jechuudha. Inni dhumaan engadda kan eebbifame fiilmii Sinjooree daayirekti godheera. Fiilmii 3 irratti daayirekteeraa fi gargaaraa daayirekteeraa hirmaateera jechuudha. Tole, galatoomii Saamii, mee kitaabni ati barreessaa kitaabaadhas haasofni irraa haasaa kana boodatti si deebisuu fi
kitaaba ati jalqabaa barreessite maal jedhama? Kitaabni suni handhuura jetti. Handhuura jedha. Qabiyyeen isaa barreessaan haaraan yeroo baay'ee kontentii haaraa qabatee dhufa. Kanaan beekama. Asoosamni sun taatee guyyaa tokko keessatti qofa taatu seenaa uummata Oromoo jiru guutummaa isaa jechuun sadarkaa danda'amutti bara Minilikii kaasee bifa asoosamaan haadhaaf ilma gidduutti kan seenessitudha. Ilma dhalatuu fi ilma jiru gana yaada keessatti taatee ta'udha. Moor ganama jalqabee galgala wanta dhumuudha jechuudha. Seenaan isaa guutummaan isaa harka caalu kan inni xiyyeeffatu quuqqaawwan jiranii fi ergaawwan jiran dubbachuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Kitaabni sun handhuura jedhamti. Bara 2000 akkuma sittime 2022 kan 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti paablish godhee ture jechuudha. Kanadha. Tole galatoomii isaanii mee utuu haasaa kana keessaa utuu hin bahin gaafa fiilmii daayireektii godhanii yookiin gaafa kitaaba barreessanii namoonni baay'een mudannoo qabu. Mee isaan kana keessaa kan amma ammaatti si garraame yookaan kan si ajaa'ibe maaltu jira? Mudannoo baay'eetu jira. Gaafa isin jedhu fiilmii hojjete muraasa ta'u iyyuu haala aartii keenya wajjin wal qabatee mudannoo baay'eetu jiraata jechuudha. Akkuma waraabbii irratti beekamu rakkinatu mudatu baay'ata waraabbii irratti fakkeenya irratti. Taateewwan hedduun na mudatanii isaan keessaatii naasisoo kan ta'an erga ramarratti kan na mudate utuu waraabbii irra jiru dhukaasni irratti dhukeera. Fageenya dhiyeenya irra jiru irraati. Yeroon sun haalli isaa utuu waraabbii irra jirru siinii lafa awwaalchaatti waraabamutu jira. Lafa awwaalcha keessatti waraabbii irra jirru aktarii keenya fudhanneetu deemnu fageenya dhiyeenya irraati dhukaasa dhageenya. Jalqaba dhukaasa yoo ittiin fakkaanne gaafa daddabalamu hunduu meeshaa isaa fudhatee boqqolloo waa dandeessi. So wanti sun nu mudatee ture. Kiroon hundumtuu dhumarratti meeshaa isaa fudhatee fiigichaan bakka jirru baqannee wal argine bakkeetti wal sassaabnee waliin jechuudha. Mudannaan kun mudateera. Kabiraan hojiin aartii hammam akka inni gatii nama baasisu kanan argee seenaa gaafa hojjechaa turre hospitaala waraabbiin keessa jirutti obboleettiin qodeesse. Lafa waraabaa jirtanitti? Lafa waraabbiin fudhannee jirru hospitaala Riferaal Moxonte jechuudha. Waraabbii achitti waraabna obboleettiin kun madoomsaaf galteerti. Miira lama keessa hin jira jechuudha. Yeroo sanatti iddoo sanattis baay'een barbaachisa. Gara kanaanis baay'een barbaachisa. Muuxannoodhaafis wantoota garaagaraa ifa wajjin argamuu qaba. Bakka sanatti wanta isa gargaaru qabu danuutu jira. Bakka wanta hojjechuu qabu baay'eetu jira. Aartiin keessa godhas hin jedheera. Baay'een jaalladha. Asiin immoo obboleettii koo hangafaatu deemusarra jira. Haala ulfaataadha. Bakka lamatti argamuu qabda. Garuu nama gatii taateef bakka lamatti hin argamtu. Filannoo gochuun qaban ture. Filannoon hangoodhe gaafa sana jala bultii ayyaanaadha. Dabalata. Filannoon hangoodhe yeroo sana waraabbii ture. Obboleettii koo cimsuutti abbaa manaa isheetti dhiisee gara waraabbii deemnee waraabbii fixnee namarratti gaafa deemu waaqayyoof haa galatu nagaan of galtiin argee jechuudha. Tole galatoomii mudannoo ajaa'ibaa waan nama bohaarsu nu kaastee Saamiin kitaaba ati amma barreessite kun gabaarra jira? Amma kitaabni afaan Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf haala rakkisaa keessa jira. Barreeffamni afaan Oromoo bifa kitaabaadhaan bu'u jechuudha. Jechuun kitaabota baay'eetu maxxanfama, kitaabota baay'eetu hojjetama. Yeroo tokko immoo akka kaampeenii wayiidhaa magaalaa Naqamtee keessatti baay'ee eebbifamaa tureera. Garuu haalli dubbisaa fi barreessaa gidduu jiru waliin arganne. Ilaalcha koodha kana naasaa yeroo waliin arganne. Sababa sanarraan kan ka'ee pooyintiin ati irratti barreeffama kee wanta barreessisan odeensii barbaaddu bira ga'u karaa barreeffamaa itti amanuurraa of qusadheeraan amma jechuudha. Barreeffamaan amma riich gootu caalaa karaa dijitaalaa riich goota. Namni keenya barreeffama dheeraa dubbisuudhaaf fedhii inni qabu gadi bu'aa gatii ta'eef jechuudha. Tokko kanadha. Inni lammaffaan moor teekinooloojii wajjin deemuun moor wanta jiru wajjin deemuun gaarii ta'ee gatii natti mul'ateef kitaaba sana saspeendi godheen addunyaa fiilmiitti filadheen. Gaafan siin jedhu aartii lammaansaa ergaa dabarsaa addunyaan fiilmii advaanteejii qabu tokko qaba. Kitaabarraa jechuun gaafan kana jedhu namni dubbisu guutuu akka inni ta'u beeka.
An baay'een dubbisa. Dubbisuu baay'een jaalladha. Beekumsaaf ilaalchi ani qabu iyyuu xiqqoo ishee olaanaadha. Gaafa isin jedhu akaadaamikaalii barnoota keessa barachuu, kutaa barachuu caalaa namni yaada bal'aa, namni waa sadii jiraata jedhee nama nana. Namni waa sadii jiraata, fedha isaa jiraata, yaada isaa jiraata, ilaalcha isaa jiraata. Fedhiin kees, yaadi kees, ilaalchi kees eenyummaa kee utubu. Si kan godhu warra kana sadanidha jedhee nama nana. Warri kun sadan isaanii kan isaan dhufan garuu wanta ati keessa galfatte irraan. Wanta argite, wanta jaalatte feeta. Wanta hin beekne tokko hin feetu jechuudha. Baruu qabda waa fedhuudhaaf. Jiraaf hin jiru isaa maal dha jedhu yoo barteedha kanatti feetu. Ergi wanta sana feetee booddee wanta sana irratti yaada horatta. Ta'uusiisa jedhu sana keessa fageessitee yaadu akkamittiin fooyyessuu ni jedhamu. Isa booddee wanta sana irratti ilaalcha deebiloppii goota. Ilaalchi inni jedhu eenyummaa kee qaqaru jechuudha. Saamu'eel kan jechisiisu ilaalcha hin qabudha. Fakkeenyaaf jaalalli anaaf kaballaadha jedheen ilaala taanaan yoon si jaalladhe maalaan godha sin kabalamti. Definition kennu sanaanan jireenya jiraadha. Ilaalcha waa tokkoof qabu sanaanan jiraadha jechuudha. Gara addunyaa fiilmiitti gaafa nufu wantoonni kana sadan nama biraan ga'uudhaaf fedhii koo, yaada koo, ilaalcha hin qabu nama biraan ga'uudhaaf more accurate kan natti mul'ate addunyaa fiilmiidha. Eenyuyyuu ni ilaala fiilmii. Ijoolleen ni ilaalu, dargaggoonni ni ilaalu, namoonni gurguddaan ni ilaalu. Wanta barbaadde nama biraan geessisuudhaaf miidiyaa bareedaa gatii ta'e natti mul'ateef gara sanatti shift godhee jechuudha. Kana gaafa isin jedhu gara akkuma sila sii kaasee kitaabota nan dubbisuu fi godha. Wantoota garaagaraa nan dubbisu taanaan beekumsa argatu. Marii amma kan gabaarra jiru oolmaa gara? An kitaaba gabaarra jiru hin jiru. Isa yeroo sana ture gurguramee maxxansa lammaffaatti hin deebine isa dhaabeen jiraachuu ofii godhaaf. Maxxansa lammaffaaf wayyaa adda hin qabu. Addunyaa barreeffamaa keessatti ofii godhan baasee. Barreeffama gaafa isin jedhu iskiriptiidhaan alatti asoosamoota barreessee wanti gochuudhaaf amma keessaa of baaseera. Barreeffamni afaan Oromoo wanta irratti baay'ee qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf. Intinoota baay'eedhaan hin jiru. Saayintifik fiikshiniin tokko hin jiru. Asoosama baay'ee qabna. Asoosamni keenya kallattii barreessitoonni duraa Isaayyaas Hordofaa barreessanii daandii sana hordofee deema. Walaloon keenya nama tokko hordofa. Bifa wal fakkaatu irra jira. Osoo barreeffameetu wanta irratti barreeffamu baay'ee qaba. Garuu akka nama dhuunfaa tokkootti kitaaba wantoota barreessee kakaa'ee jiru turan. Mata-dureewwan garaagaraa jalatti saayintifik fiikshinii barreessee kaa'ee jiru. Garuu more print gochuu caalaa wantoonni sana gara iskiriptiitti jijjiiree odeensii wajjin wal arguudha jechuudha fedhiin koo. Kanaaf kitaabni amma Saamu'eel bira kitaaba maxxansuudhaaf ammatti fedhiin qabu. Filatamisa. Tole kabajamtoota daawwattoota guddaa shoo turtiin afgaaffii saamii wajjin gochaa jiru akkumatti nuti fufetti jira. Haga xumura qophii keenyaatti akkasiin nu faatutan abdiin qaba. Saamiin hojii fiilmii daayireektiira gochuu ala hojii inni qabu maalidha? Daayireektingiin ala hojiidha jedhee kan qabate hin qabu. Gaafa isin jedhu sila sii kaaseera. Kaayyoodhaaf jiraatta, fedhii keedhaaf jiraatta. Ani saamiin sadarkaa barnootaa kutaa gadiittis haalota dabarse keessattis barnoota irraati wanti hin baree yoo jiraate yaada kee galmaan ga'uuf karaa siif ta'u filachuudha. Jechuun ani namni parpazii jiraata gatii ta'eef kaayyoo jiraata gatii ta'eef wanta milkeessuu barbaadu lafarratti miidiyaa godhadhee kanan fayyadamaa jiru amma fiilmiidha. Kun gatii guddaa na baasisa, gatii guddaa na baasisa. Riyaan baay'ee jaalladhu yeroon addunyaa fiilmiitti seenuuf murteesse kan inni natti hime keessaa tokko aartii afaan Oromoo xaxattee galta taanaan waa tokkoof murteeffadhu naan jedhe gatii baasuudhaaf. Haarsaa kaffaluudhaaf qophiidha gaaffii jiru na gaafate jennaan deeggarsa sanaaf laate. Deeggarsa gaafa isin jedhu hiriyaa kee waan baay'ee mari'atte gatii jechuudha. Parmishinii naa laate addunyaa kanatti hin dhufe. Gaafa isin jedhu amma akkasitti mee barnoota addunyaa barnootaa xumureedhaan jedhamu garuu korsiiwwan lamaan sadan tokko fudhadheera. Nan baradha. Gara fuulduraattis barachuudhaaf karoora qaba. Garuu akaadaamikaalii peepariidhaaf waraqataaf giraajuweeshiniif osoo hin taane kanan barachuu barbaadu akkan silasiin jedhee mul'atan qabutu jira guddaa. Mul'anni hundatti hin dubbatamu.
akkuma dubartiin tokko namni faaya jettee hin himanne ofii mul'ata malee mul'anni hin dubbatamu. Kaayyoon koo kanadha jedhee kaayyoon koo guddaa sitti agarsiisuudhaaf natti ulfaata. After all garuu pikchariin inni guddaan karaa fiilmiidhaan ergaan dabarsuu barbaadu. Ergaa bira darbee wanta biildu gochuu barbaadu jira. Fiilmiin addunyaa baay'ee guddaadha. Qofaas fayyadu. Rakkinni fiilmii afaan Oromoo keessa jiru iyyuu daayirektiingii akka hojiitti namoota fudhatan dhabuu keenyadha. Ani jedhee kana yaada jechuudha. Gaafa isin jedhu daayirekti gaafa gootu wantoota baay'eedha kan itti maaneej gootu. Maanaajara baankii tokko caalaa, maanaajara dhaabbata tokko caalaa namni hojiin itti baay'ata jedhee yaadu daayirektara fiilmii. Gaafa isin jedhu waggaatti tokko hojjechaa miti. Gaafa fiilmii baay'ee piroodiis gochuu keessa deemu hojiin itti baay'ata jedhee kan yaadudha. Namoota baay'ee, wantoota baay'ee, kiruu baay'ee maaneej goota gatii ta'eef jechuudha. So inni hojii bal'aadha, dirree bal'aadha. Kanaaf isa biratti hojii dabalataa qabaachuun daayirektiingii akka hojii lammataatti ilaaluun aartii afaan Oromoo miidheera jedhee gatii yaaduuf daayirektiingii nan hojjedha taanaan daayirektiingii qofaa sana hojjedha barreeffamaa hojii jechuudha. Hojii kabraa yoo filadhee aartiidhaaf harka laadhee qofaa gara hojii kabraatti na argitu jechuudha. Malee ammaa fi aartii keessa jirta jechuudha. Tole galatoomii isaa. Dabalataan wanti ani kaasuu barbaadu Saamiin mee gara fuulduraatti karoora ati qabdu. Wantan galmaan hin ga'a jettee wanti ati yaadde wanti itti karoorfatte maali? Inni jalqabaani Ministirii Fiilmii Afaan Oromoo keessatti ashaaraa mataa koo lafa nan kaa'e. Gaafan kana siin jedhu waa'ee mataa kee gaafa dubbattu konseptiin itti ilaalamu jira. Akkasitti fiilmiin miidiyeemii ati ittiin yaada kee ibsattudha. Amantii kee, aadaa kee, eenyummaa kee kan itti ibsattudha. Bira darbitee immoo ilaalcha dhuunfaa kee. Kanatti keessaan dabarfattudha. Addunyaan barumsaa inni amma siistamiin amma jiru ani kana yaadu nama ittiin fayyadamneef garbummaadha kan inni laatii darbu. Jecha Taaddasaa Birruutti baay'ee namana. Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata jedhutti. Garuu barnoonni sun barnoota sammuu si qaaree ilaalcha kee bal'isuudha malee siistamii tokko jedha garbummaa isa si qabu miti. Barnoonni Taaddasaa Birruu jedhee jechuudha. Amma wanti ta'aa jiru baay'inaan akka addunyaatti iyyuu ilaalcha dhuunfaa godha kuni more of siistamii wayii ta'e jalatti akka nuun garboomnu kan godhu malee yaada keenya bal'isnee barnoota jechuun leenjiif barnoonni gargar jedhee yaada intellectual ta'uuf intelligentii ta'uun garaagarummaa guddaa qaba jedhee yaada more barnoota akkaadaambii tokko dha'uun tokko lama isa jedhu fudhattee mana wayitii iskiriptuudhaan akkati barreessitu qofa kan si godhu taanaan inni anaaf garbummaadha jedhee yaadaan. Eenyuuf qaama irra keessa jiruuf. Hunduroomtu jireenya keenya jijjiirtu kaayyoo dhaloota kee galmaan geessu ofiyyuu hin gaafattu. Ani eenyudha jedhee iyyuu hin gaafadhu. So akka kanatti gatii yaaduuf addunyaa fiilmii keessatti kanan galmaan ga'uu barbaadu inni jalqabaa dhaloota firiidamii sammuu qabu. Firiidamiin hundumtuu kan inni eegalu jirra jedhee yaada ofiisaa kan beeku. Saamiin eenyudha jedhee nama of gaafachuu danda'u. Nama gaaffii dhaloota gaaffii gaafachuu danda'u. More create gochuun kaayyoo godha. Bal'isee gaafasitti jechuudha. Gara fuulduraatti wanti akka hojjetu gatii na gaafattee fedha. Guddaadha jedhee piksharii guddaan ammattis agarsiisuu danda'u isa kanadha jechuudha. Dhaloota gaaffii gaafatu uumu. Akkamittiin karaa fiilmii raawwata inni piroosesiif karoora mataa isaa qaba. Fedhiin koo fi kana riich gochuu barbaadu tokko isa kana. Inni kan biraa kana gochuudhaaf dhaabbata mataa kee wantoota garaagaraa hojjechuun ni jiraata. Fiilmii afaan Oromoo keessatti ammayyuu wantoonni sochiirra jiru piroodakshinii cimaa tokko. Wantoonni afaan baay'ee jechuudha. Yaa piroodakshinii cimaa tokko hundeessuu nan barbaada. Already wantoota xumuramuu qaban kan xumuraa jirutu jira. Piroodakshinii fiilmii Roodaaf jechuudha. Kaayyoof mul'anni isaa samman jedhee galmaan ga'uudha. Piroodakshinii kun jechuudha. Bira darbee namummaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Namummaa gaafa isin jedhu more of Oromoo kee ta'uu kee caala Afrikaawii ta'uu kee caala nama ta'uu keetu waaliin qaba. Dhugaan haalamne jechuudha. Oromumtiyyuu gaafa Oromummaan gaafa sii galee Oromoo taatu kanatti taatu inni jalqabaa namadha. Jecha kun namoota baay'eedhaaf fudhatama qabaachuu dhiisuu danda'a. Madaalli Oromummaa namummaadha jedhee namana. Hammi ati Oromoo taate hamma ati nama taate. Hamma biqilaaf kabajalaatti, hamma horiif kabajalaatti Oromummaan keessarraa ba'ee mul'ata. Kanadha sirni gadaa kan inni barsiisu jira. So dhaloota kana keessatti bocuudhaaf piroojeektiiwwan gara fiilmii jiran danuutu jira. Iskiriptoota danuutu jira.
isaanii uummata biraan ga'uudha jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Afgaaffii Saamii wajjin goonee akkuma itti fufetti jira. Saamii dhugaa dubbachuuf baay'ee si galateeffadha. Yeroo kee qaalii irraa nuuf laattee nuuf qooddee asii istiidiyoo keenyatti argamtee yaada bal'aa yaada irraa baratamu waan nu kaafteef galatoomis hin jedha. Mee dhumarratti dhaamsa ati uummata Oromoo bal'aa kanaaf qabdu yookiin namoota aartii keessa jiran yookiin immoo namoota fiilmii daayireekti godhan dimshaashumatti dhaamsa ati qabdu maali? Galatoomaa sinis carraa kana laachuuf guddaa baay'een galateeffadha. Waliigalatti dhaamsi ani qabu wanti hundumtuu kan inni eegalu ofirraadha. Kanan dubbisaa guddadhe isa gatii ta'ee fi macaafa tokkorraa waa tokko siif kaasa. Nuuf qolichi jecha macaafni qulqulluun maal jedhaa? Akka of jaallatuttidha kanatti nama akka jaallattuuf sitti himu. Amaariffisaa baalanjaraan handaraa soodareedha. Yoo of jaallatte nama jaalatta. Pirinsipiliin kun pirinsipilii mana amantaa hunda keessa jirudha. Akka of jaallattutti nama jaallatu jechi jedhu jechuudha. Hamma ofiif kabaja hin qabuun si kabaja. Hamma kabaja beekuun si kabaja. So inni jalqabaan dhaloota kanaaf dhaloota jiruuf dhaamsa dhaamu ofiif ofaa barate. Eenyudha? Maaf jiraachaa hin jira? Maaliin galmaan ga'uu barbaada? Sila si kaasee wanta sadii jiraata namni. Fedhii isaa jiraata, yaada isaa jiraata, ilaalcha isaa jiraata. Fedhiin koo maalla, yaadi koo maalla, ilaalchi koo maalla isa jedhu fireemii mataa isaanii akka qabaatanii. Jireenyi isaa wanta haala lakkii naannaa malee inni tokko siin ka'a, inni tokko siin ka'a. Wanti nun arginu garuu wal fakkaataa ta'uu danda'a. Hamma isaa fi akkaataa isaa ta'uu danda'a. So hin gaddita, hin gammadda. Inni sarkee jireenya keessa abdii godhachuu fuulduratti adeemu. Addunyaa aartii afaan Oromoo keessa kan diigamee nama jiru. Ispeeshaalii inni afaan Oromoo irraa nama jiru. Barbaadu akka olaanaa jechuudha. Aartiin kun biqiltuu reefuu facaafamee qummuudaa jirudha. Hamma kunuunsa laatteef, hamma wanta isa barbaachisu laatteef carraan guddachuu isaa bal'achaa deemaa jechuudha. Aartii yeroo tokko dubbadheera. Aartii saba biraa amma guddate jennee haasofnu afaan Amaariffaan hojjetame caalaa abdii guddinaa kan qabu isa kanadha. Sababiin isaa yoo ammumaan piroofeshinaalizimiitti amanamaa irratti hojjetamamaa deeme sabni kun saba bal'aadha. Seenaa walitti hin bu'amne danuutu jira. Seenaa gootota keenya hojjenneef addunyaa fiilmii biyya Ameerikaa keessatti Hooliwud fiilmiin isaan hojjetan seenaa loltuu Afgaanistaaniin naqee dhufee fiilmii godhatanii baafatu biyya isaaniitiin piroomoot godhu. Guddummaa isaaniitiin agarsiisu. Guddummaa Oromoo akkasitti agarsiisuu dandeessu. Irratti hojjetan. Kallattii baay'eedhaan hojjetamee seenaan Abdiisaa Aagaa fiilmii tokkodha. Akkamittiin akka inni mana hidhaa dhaabate, akkamittiin akka inni gurmeesse iskiriiptii barreeffamee lafa jiru danuu qabna. Seenaan Abishii Garbaa fiilmii tokkodha. Dhiyeenyatti namni nuyi of biraatiidha. Seenaan Hacaaluu Hundeessaa fiilmii tokkodha. Fiilmiin poolitikaa qabaa jennee wal gaafachuu irraatii yoo bahuu dandeenya. Fiilmii jaalalaadhaa jennee wal gaafachuu irraa yoo bahuu dandeenya. Fiilmiin personal view godha. Direct kan isa godhu personal view direct godheedha. Poolitikaa qabaachuu danda'a, haa qabaatu ilaaliitii enjoy godhii darbi. Ergaa qaba taanaan siif qaba taanaan immoo fudhadhu. Jechuun ilaalcha uummata bira jiraachuu qaba jedhee yaaduudhaan. Akkasidha yaada jedhu jechuun haalli keessa jirru bulchiinsi keessa jirru wantoonni baay'een akka akkasii gochuu danda'a. Garuu aartii enjoy gochuu ergaan achirraan siif darbu yoo si ilaallata ta'e fudhachuu yoo si ilaallata ta'e immoo enjoy gootee darbuudhaan ga'uu addunyaa sana deeggarree fiilmiin afaan Oromoo guddachuu danda'a. Ikonoomii biyya kanaaf faayidaa guddaa qabaachuu danda'a jedhee nama inni kan biraan piroodiisariin hin jiru. Fiilmii afaan Oromoo piroodiisaraan lakkaa'uu naan jettee nama tokko si lakkaa'uu hin danda'u. Jechuun sadarkaa magaalaa asitti otoo hin taane sadarkaa Oromiyaatti jechuudha. Finfinnee dhaqee hojii tokko hojjetu jechuudhaaf yaaleera. Namni ati dubbistu hin jiru. Ispoonsarri hin jiru. Addunyaa fiilmii afaan Oromoo keessatti kompiliitilii hin jiru. Amma ammaatti fiilmoota hojjetamaa jiran akkamitti hojjetamaa jiru jettee yoo na gaafatte barreessaatu ofiisaadhaan itti rakkatee bara hojjechaa jira. Isa barreessatu birriisaa baasee hojjechiisaa jira. Kun immoo piroofeshinaalizimii silsilaan jedhee hojii qoqqooddaa jiru hundumaa dubbisaa loo baajet fiilmiidha kan hojjetamu.
Fiilmiin Ameerikaa hojii tokko hojjechuudhaaf miliyoona 28 $30 isaa olitti ba'a. Akkas. Mireenni gashus akkas. Itoophiyaa keessatti fiilmiin guddaan hojjetame jedhamee amma Mattaffaa Dhumuudhaan dhaqee fiilmii dheengadda hojjetame Solanee miliyoona 5 ol. Kan itti ba'e jedhamee jechuudha. Inni guddaa jedhamee yaadame. Fiilmii tokko hojjechuudhaaf bajeta guddaas gaafata. Hamma humna invest irratti goote hamma maallaqa invest irratti goote wanta guddaa godhata gadiidee dureessonni keenya karaa pirootiis gochuutti tolfaniiti yaada jedhu qaba. Dhumarratti wanti hin danda'amne hin jiru. Yaada keenya haa gabbifannu, kallattii keenya fireemii mataa keenya haa qabaannu. Uummanni Oromoo immoo as ejjanara yeroo baay'ee kan jechaa turre ofaa ta'u. Jechuun jechi kun salphaa fakkaata. Inni jechas baay'ee gabbataadha. Of ta'u jechuun sansilatii kaasata. Maaliin barbaada, maaliin fedha gaafa jettu Oromoon akka Oromootti wantoota wal isa fakkeessan danuu gatii qabuuf of ta'urraan haa jalqabuun jedha. Guddaa galatama. Galatoon isaa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya guddaa showuu sagantaa isaa torbaniin sadarbuu asirratti xumuree jira. Haga sagantaa torbee biraan haga walitti deebitti nagaan.